Gafadha. Hangafa. Bareeda. Maali hangafni akkuma harmeeti. Akkuma obboleessa guddaati. Tole egaa mee inshallah yeroo gartee amantii gartee yeroo amantii maatii ofiitirraa gara amantii biraa dhufan akkasumatti illee gartee waan baay'eetu nama mudata. Mee maaltu si qorachiisee gartee amantii islaamaa qophooyteeti amma fudhachuu deemta sa? Mee maal gartee maaliif gartee amantii tee dhiiftaa? Yoo gartee hiriyoonni kan keessiin jedhe maal jettaan namoonni biraatillee jechuun maaltu sababa ta'ee fi gara amantii islaamaa tana fudhachuu dhuftee kan jedhus hin jira kan viidiyoo kana daawwatu. Mee maaltu sababa sii ta'e amantii gartee dhugaa ta'u maaltu adda sii baase? Kitaaba dubbistee moo? Amantii. Viidiyoo daawwattee moo? Viidiyoolee nan daawwadha gisee baay'ee akkasuma immoo hiriyaan koollee gadi fageesse amma ta'ellee keessaatti wantoota tokko na barsiisee kanumaanan akkatti dhufullee na taasisee jechuudha keessatti. Ati ofumaaf qalbii teetirraa filatte malee namni si dirqe jira? Lakki namni na dirqe hin jiru. Jalqaba malee viidiyoo nan ilaala. Ammoo hiriyaan kiyyallee gadi fageenyaan haala jiru hundaallee yoo baay'ee baate darbee akkuma dhaggeeffadhullee bukkeedhaanii jechoota tokko naa hiika. Yeroo kana bakka akka fudhadhullee keessiyyaa na hawwatee jechuudha. Allahu akbar. Nama fadhe rabbi qaceelcha rabbi irratti si jabeessu waa hedduu nama mudata. Islaamummaa mee shahaadaa qabanneeti inshallah neetwoorkii illeen fayyee jira duraan dhukkubsachaa ture agartee du'aawuma itti goona rabbi itti kadhanna inshallah hiriyaa keetti illee gartee asiin naquuf yaalii godheetiin tattaafe neetwoorkii gartee isaa didu jira rabbi halaafisu inshallah in dhufa inshallah yoo dhufe yoo hin dhufneefis du'aawuma goonaa fi rabbi irraa haa jaalatu maame baay'ee galatoom inshallah ta'ala obboleeyyan kiyya yeroo ammaa kanatti hedduu agarra obboleetti keenya hawwii gartee yani isiilleen amantee jirti akkasumatti illee gartee nama afur moo maal shan amansiisnee ganama kana kun isiilleen akkanuma dhufte hawaasni keenya gartee akkanumatti gartee kallattii hundaan amantii dhaggeeffatee ofii qoratee dhufaa jira. Meegaa jechaan anjoo gartee na jalaa jetta kulani ati gartee rabbiin tokko ta'uu dhugoomsita? Nabi Muhammad ergamaa isaa ta'uu akkasumatti Iyesuus yookaan gartee yani Yesus yookaan gartee Yesus akkasumatti gartee akkasuma jedhan Jesus yookaan Yesus gartee ergamaa rabbii ta'uu dhugoomsita? Maashaallah. Tole jecha afaan Arabaatiin ja'a na jalaa jetta deebinee afaan keenya afaan Oromootitti waan ta'e amantii akkaataa itti seenan hangasuma amantii gartee mee dhufanii jiranii maashaallah rabbi halaafisu. So gara amantii tana inshallah ta'ala akkasitti gartee shahaadaa qabannee kan seennu taana inshallah ta'ala yeroo bareedu dura dhufee maammee naa dhufuun siin jaa inshallah ta'ala meegaa shahaadaa na jala jetta inshallah walumaan jenna waan hundi keenyaa rabbiin tokko ta'u namni hundi dhugoomsinu gartee maammeenis anis atis akkasuma waliin jenna inshallah. Ashhadu an laa Allah kulani dhageesso hin dhageessa ashhadu an laa ilaha illa Allah wa ashhadu anna محمدا عبده ورسوله الله أكبر ما شاء الله أفان رموتي نجل أجت جتشما خانه هي كوسا أفان رباتي أني رقام بها ربي تكمله ربي haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis ergamaa isaa ta'uun ragaa ba'a.
ergamaa isaa ta'uu ragaa ba'a. ergamaa isaa Isa Isaa yookaan Isa Iyesuus yookaan Iyesuus yookaan Yesuus ergamaa Rabbii ergamaa Rabbii ergamaa ta'uun Rabbii dhugoomsa. ta'uu dhugoomsa. Rabbii miti, Rabbi miti, ilma Rabbiitii miti, Rabbii miti ilma Rabbiiti miti, ilma Maryamaa ta'uun ragaa ba'a. ragaa ba'a. Ilma Maryamaa ta'uun ragaa ba'a. Hmm? Ilma Maryamaa ta'uun ilma ragaa ba'a. Maryamaa. Haya. Allahu akbar. Ilma Maryamaa ta'uu Hanganuma. Maashaallah. Hanganuma waan nama cuuphan hin jirtu. Sababummaa keetirraa namni si jijjiiru hin jiru. Maatii ta'e keessaa namni si fuudhu hin jiru. Saba biraan namni si deebisu hin jiru. Obboleettii tiyya. Baga atillee gartee hawaasa gartee biliyeenaan lakkaa'amutti dammaramtee baga Rabbiin qajeeluma si kannee obboleettii teenya kuulanii lammii maqaan isiitis bareedaadha maashaallah ta'ala. Rabbi subhaanahu wa ta'ala amantii tanarratti hin jiraattu. Rabbi si haa godhu inshallah ta'ala. Obboleeyyan kiyya yeroo hedduu gartee namni bakka hojiititti hiriyyaa ofii naannoo ofii gartee ka amantii adda addaa hordofu hin jira. Namni amantii ofii tanattis nama waamuun dirqama gartee akka amantiittis kabajaadhaan amantii ofii gartee calaqqisiisuu dhaadheessuu gama Rabbii tokkichummaatitti wal waamu Oromoo teenya gartee arra isiin gartee duraan obboleettii teenya tan sabaa tan foonii ta biyyaa turte arra tan amantii takkaatis waliin Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu godhe anaa dhufu baga dhufteen jaan inshallah ta'ala. Mee maammee Rabbi sirraa jaalatu atis sawaaba irratti argatta gartee sababa taatee obboleettii teenya tana gartee bakkuma namu social media la wal bara social media irraan gartee namutu waluma jaalata kallattii hundaan namni amantii adda addaa qabu ka gartee wal fuudhee hedduutu jira walaakin amantiin teenya gartee namuma gartee amantii akka isaa hordofu fuudhuudha gartee Rabbiin karaa nu godhe gartee hanqafeete bareedduus hanqafeete tujjaara taatus yoo amantii namni tokko amantii ta'e hin qabaanne amantii teenyaatu faallaa waan kanaa nu dhorke baga gartee isinis dhufte mee inshallah ta'ala obboleettiin tanarraa maal nu ibsita inshallah. Yani jalqaba irratti dhaggeeffattoota keenya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jedha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ittaanee beeytanii nama tokko akka raayyaa abbaa macaa jedhee garii tokko itti himnaan dhagaa gariin irra deddeebiidhaan dhagaa kaan kuma itti himnaan didee bira yaahaa jedhe. Sa Nama haqa barbaadu yoo xiqqoo siitti argisiifte dafee galaaf maaliif namni sun waan dhugaa barbaadaa jiru. Nama haqa immoo hin barbaanne yoo harkaan dhattee qabdee itti argisiisaniyyuu hin fudhatu maaliif haqa waan hin barbaanneef silumaan isaa jechaadha. Kanaaf isiin kun nama haqa barbaadu nama fageessee yaadu waan taateef xiqquma itti himuun isiinilleen beektee fudhatte. Kanaaf namni tokko yeroo gara amantaa ofiittis nama yaamu haala jiru yeroo himu nama waa beekutti nama waa fageessee yaadutti yoo hime dafeet irraa fudhata osoo isallee hin dhibne irraa fudhata jechaadha. Isiin kun akkasuma osoo ananillee baay'ee nan rakkifne isiin nama haqa barbaadu waan taateef nama dhugaa barbaadu waan taateef yeroo nan hanga tokko amman beekurraa haa xiqqaatu hanga tokko ibseefi jedhu achumaan ishiidhaallee galee akka amantaa islaamaa kana baay'ee tokko jaallatu keessi isiillee si hawwatu natti himte ani amantaa islaamaa kana fudhachuun qabaa. Kanaaf akkaan fudhadhuun na godhi naan jette anilleen baay'ee tokko gammadee irraa akkasiin fudhattu godhee gara keessan isin fide. Maashaallah. Wallahi waan baay'eedha gartee haqiqatan akka amantii tana Rabbiin waan guddoo sirra kaa'e namni gartee waan guddoo tarabbiilleen irraa si gaafatu yoo gartee amantii tanarraa gama amantii taan deebite Rabbiin gartee si gaafata amantii tanarra jabeessu baay'eedhaatu gartee dubartiin yeroo gartee amantii tana fudhattee nama gartee amantii tanarra dhalate yeroo heerumtutti gartee akka malee rakkanii yaani gartee amantii barnoota hin barsiisan yaani gartee gadii sin lakkisan akka malee rakkanii akka feete taatee gartee deddeemaa jirtu baay'eedha. Kun akkan argamne hawwina obboleeyyan kiyya hedduudha akka gartee dubartoota amantii haarawaa akka isi tana fuudheef jalaa qabu rakkisaa jiru baay'eedha gartee yaani duba carraa Rabbiin yeroo garii gartee obboleeyyan kiyya dubartii biyyaa hin akka dubartiin biyyaa hin baane shari'aan teenya goote
deebi'ee gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isaanii kanafaa isii amantii biraa hordoftu biyya gartee isii irraa baatee amantii gartee biraarra guddattee kiristaana beenxee ortodoksii irra guddattee lafa arabaa tanatti waggaa waa xiqqoo guuteesse anama amantii islaamaa hordofuu waan adda addaa muhaadara adda addaa godha geesse ifumaa kallattii hundaan baay'een gartee yaani gartee tan asirraa taname garee keessatti illee baay'ee islaamaa jira arraahu garee keessa 5 moo 6 islaamaa gara duubaatiin obboleeyyan kiyya saniif irratti jajjabeessa amantii teessanitti jabeessa ummata kana gara amantii yaama obboleeyyan kiyya insha Allah ta'ala tanuma isinin jenna keessa baate fakkaate obboleettiin tiyya networkiitu nu rakkaa ture alhamdulillah shahadaa qabatte maqaan sanuu bareeda kulanii lammiiti masha Allah ta'ala nutis lammuma takka irraa baga gartee lammii teenya irraa taate baga amantii dhugaa ta'e irra dhalattetti deebite insha Allah ta'ala jannaani baay'ee haqiqatan hedduun keenya gartee ni hawwina akka guyyaa isii arra yoo kan dhageessu taate dilii asiin dura dabarte hunda rabbiin yakka isiidhaaf maare rabbiin subhaanahu wa ta'ala isiidhaaf maareeti jira nulleen insha Allah ta'ala dilii teenya rabbiin akka nu maaru irra nu dabru barbaanna mee insha Allah ta'ala namootan biraa gartee kan akkana bakka hojiititti ijoollee naannoo taatu ijoollee social media irra wal baratan gara facebookiitiin kallattii hundaan wal barataniin obboleessa kiyya maammee yaasin maal jettaan insha Allah namootan dubartii islaamaa tan amantii islaamaa haaroo seenteef jalaa qabu kan rakkisaa jiru kanaanoo dhaamsa maal dhaamtaaf insha Allah ta'ala dargaggeessaan akkasuma dubartiidhaafoo dhaamsa maal dhaamta gartee teenya tan amantii islaamaa hordoftu akkasumatti illee dubartii amantii biraa hordoftu noo maal jette insha Allah jalqaba irratti amma namni baay'een kan kanuma amantii dhiirri jechaadha dhiirri amantii islaamaa qabu kan amantii kiristaanaa qabu kan baay'een ittiin haasa'u ni jira haasaa qofa miti kan inni barbaadu maaliif kan inni dhaamuuf otoo haasa'u qofa osoo hin taane akkaataa islaamaa akka garasiin akkasiin amantaa islaamaa kanatti seentu akka amantaan islaamaan kun karaan kun karaa dhugaa akka ta'e itti argisiisee akkasiin islaamummaa kana fudhatu akka godhuun jedhaan warra immoo warra kiristaanummaa irraa islaamummaa dhufte fuudhee carraan isaa jara walitti fidee ni rakku kanaan immoo boru rabbiin irraa si gaafata yoo isiin rakkattee dhiphattee sababa kan keetiin amantaa kana kan jibbitu taate boru rabbiin akka irraa si gaafatu hin dagatin kanaaf hin rakkisin uuma amantaa biraa haa taatu kan islaamarraa duraan irratti dhalattes haa taatu kan eega dhalattee qabattes haa taatu warrumti haadha manaa ofii rakkisu haadha manaa isaa jechuun qaama isaati haadha manaa isaa jechuun jiruu isaati haadha manaa isaa jechuun bareedina miidhagina isaati ittiin boonuu qaba malee yoo ofii isaatii rakkatee isii boonsuu qaba malee rakkisuu hin qabu bakka isiin wallaaltetti gorfatee